hangafummaa isaa ittoo misiraaf kan jijjiire eenyudha? Hangafummaa isaa ittoo misiraaf kan jijjiire eenyudha? A. Yaaqoob, B. Saa'ol, C. Esaaw, D. Minaasee. Deebii sirrii. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu Toob akkam jirtu? Nagaa keessanii ani fayyaa kooti. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Anaa dhufu guyyaa irraa walitti deebinee jirra. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Barnoota amma jalqaba irratti argitan kana jechuudha itti fufa. Gidduutti immoo viidiyoodhaan kaniin ani gidduutti seenee fi yaada isinii ibsuu barbaade tokkoon qaba. Innis baay'ee isin galateeffachuudha. Egaa hordoftoonni Gizuu Toob baay'ee tokko kaniin jaalladhuuf kaniin kabajuudha. Yeroo darbee viidiyoo isinii lakkiseen ture baay'een keessan irratti hirmaattanii turtanii. Waaqayyo isin haa eebbisu. Barnoonni kun yeroo mul'ataa chaanaala yeroo mul'ataa irrattidha kaniin ani dabarsaa jiru. Haa ta'uyyuu malee akka carraa mee karaa Gizuu Toobii kanatti fidiin ilaalaa. Jarri kun inni hirmaatu moo akkamii dandeettiin jara kana gaafan jedhu baay'een keessan nama gammachiistu dhugaa jechan qabu jabaadhaadha. Hojii Waaqayyoof haggam akkasiin jaboota taatanii baay'ee tokko argeera. Asumaan immoo yaadni koo inni lammaffaa ulfaadhaa galatoomaadha. Subscribing koo 20 ol naa ta'uu isaatti baay'ee tokkoon isin galateeffadha. Wanti qorratti nama galateeffanne guddaa irratti nama galateeffatu boruufis isinumatu jira waan ta'eef na jajjabeessuu keessaniif baay'ee tokko ulfaadha. Waan yaaddanii waan karoorfattanii hundumaa Waaqayyo isiniif haa kennu isiniif haa eebbisu jechuun jaalladha. Barnoonni kun ammallee ittuma fufaa hanga dhumaatti ofuma keessan ofuma biratti jireenya afuuraa koo dandeettiin afuuraa koo wangeela hagam akkam sammuutti akkam beeku jettanii of madaaluu dandeessu. Kanaaf deebiinsa isinii deebaa jira waan ta'eef ofuma keessan sammuma keessan keessatti of madaalaatii jabaadhaa. Ani akka wangeela dubbisu kan na gochaa jiru tokkoffaa appilikeeshinii kanadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf appilikeeshinii kana otoon fayyadameen dura ani wangeela haka ammaa kanatti hin dubbisu. Sababiin isaayyuu qormaata kana deebisuuf dirqama wangeela dubbisuun hin jiraata waan ta'eef afuuratti dabalata akka bishaan nu taasisa. Kanaafuu jabaadhaa itti fufaa isiniin jedha kunooti. Gaaffiin keenya jalqabee jira. Akkas jedha. Gooliyaad kan ajjeese eenyudha? Gooliyaadiin kan ajjeese eenyudha? Egaa baay'een keessan beektu namoota haaraa ta'eefis deebii sirrii asumaan ilaaltu. Gooliyaadiin kan ajjeese eenyudha? A. Saa'ol, B. Daawit, C. Yoonaataa, D. Simsoon. Deebii sirrii B. Daawit. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 51 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Halkan walakkaa mana hidhaa keessatti faarfannaadhaan Waaqayyoon kan galateeffatanii eenyu faadha? Halkan walakkaa mana hidhaa keessatti faarfannaadhaan Waaqayyoon kan galateeffatan eenyudha? A. Barattoota 12, B. Phaawulosiif Sillaas, C. Phexrosiif Yohannis, D. Istifaanosii fi Filiiphoos. Deebii sirrii Phaawulosiif Sillaas B. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irraatii argattu. Gaaffii itti aanu akkas jedha. Yesuus du'aa kan kaafame guyyaa meeqaffaatti? Yesuus du'aa kan kaafame gaafa guyyaa meeqaffaatti? A. 10ffaa, B. 40ffaa, C. 7ffaa, D. 3ffaa.
deebii sirrii daa sadaffaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 6-7 argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Harree abbaa isaatii barbaacha dhaqee mootii ta'uuf kan dibame eenyudha? Harree abbaa isaatii barbaacha dhaqee mootii ta'uuf kan dibame eenyudha? A. Geediyoon, B. Saa'ol, C. Saamu'eel, D. Daawit. Deebii sirrii B. Saa'ol. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 9 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Abrahaam waggaa meeqatti dhagna qabate? Abrahaam waggaa meeqatti dhagna qabate? A. 12ffaa, B. 7ffaa, C. 99, D. 10ffaa. Deebii sirrii C. 99. Kunoo seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 25 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Yesuus yeroo cuuphamee hafuurri qulqulluu bifa maaliitiin irratti qubate? Yesuus yeroo cuuphame hafuurri qulqulluu bifa maaliitiin irra qubate? A. Abiddaan, B. Gugeedhaan, C. Buubbeedhaan, D. Hollachiisuudhaan. Deebii sirrii B. Gugeedhaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa argattu. Gaaffiin kunis akkasidha. Yesuus yeroo gara mana isaanii deemu asii fi achi deemtee hojii kan hojjettu eenyudha? Yesuus yeroo gara mana isaanii deemu asii fi achi deemtee hojii kan hojjettu eenyudha? A. Maartaa, B. Dibooraa, C. Liidiyaa, D. Sosinaa. Deebii sirrii A. Maartaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irraa argattu. Yesuusin arguuf mukarraa kan ba'e eenyudha? Yesuusin arguuf mukarraa kan ba'e eenyudha? A. Pharxeemiyoos, B. Leewwii, C. Maatewos, D. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkasidha. Yaaqoob dhagaa boraafatee abjuu lafti inni itti arge eessadha? Yaaqoob dhagaa boraafatee abjuu lafti inni itti arge eessadha? A. Kana'aan, B. Pheeniilaa, C. Beetlee, D. Luuz. Deebii sirrii C. Beetlee. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraa argattu. Warri Gibxii yeroo Yoosef du'e guyyaa meeqa isaaf bo'an?